Barbareen kuntaalli sagaltamaa waan summii of keessaa qabuun faalame kan hawaasaaf raabsamuuf ture osoo hin raabsamin dhorkame. Abbaan taayitaa sirna nyaataa fi qorichaa Finfinnee damee kolfee qoraaniyoo barbaree kuntaalli sagaltamaa summii hamaa aflaatooks jedhamuun faalame osoo hawaasa bira hin gahin to'annoo jala oolchuu beeksise. Oomishni kun eeruu hawaasa irraa argameen kutaa magaalaa kolfee qoraaniyoo aanaa torbaffaa giddugala gabaa kolfee keessatti kan argame ta'uun ibsameera. Akka hojii gaggeessituun waajjira damee kana addee Muniiraa Nagaash jedhanitti barbareen nyaataaf qophaa'ee raabsaan isaa eegaluuf ture kun gatiin isaa tilmaamaan qarshii miiliyoona 8 eeraniiru. Oomishni kun dhaabbata madaallii wal simannaa Itoophiyaatti laaboraatooriin qoratamee summiin aflaatooksiin olaanaan keessatti argamuu isaa mirkanaa'eera. Summiin kun osoo hawaasa bira ga'ee rakkoolee fayyaa garaagaraa kan fidu ta'uu isaa ibsameera. Abbaan taayitichaa hawaasni oomishoota nyaataa bitatu kamiyyuu qulqullinnaa fi nageenyummaa isaanii mirkanaa'uu isaa adda baafachuun fayyaa isaa akka eeggatu dhaameera. Xiyyaarri Ameerikaa boba'aa fe'u Iraaqatti kufee caccabe. Xiyyaarri waraana Ameerikaa boba'aa fe'u lixa Iraaqatti kufee caccabuun dhaga'ame. Xiyyaarri jeettiiwwan waraanaa fi qilleensa irratti boba'aa guutu KC-135 jedhamu kufee caccabu Dipaartimentii waraana Ameerikaa mirkaneesseera. Xiyyaarichi kan kufe haleellaa diinaan akka hin taane ibsameera. Balaan kun kan mudate xiyyaarota lamaan irratti yoo ta'u kan boba'aa guutuu caccabuu fi tokko ammoo nagaan qubachuu ibseera. Yeroo ammaa hojiin lubbuu baraaruu hojjetamaa jiraachuu hime. Balaa kanaan miidhaan lubbuu namaarra gahe ilaalchisee wanti ibsamee hin jiru. Loltoonni Ameerikaa 5 xiyyaaricha keessa jiran haala akkamiirra akka jiranis wanti beekame hin jiru. Xiyyaarri kun xiyyaaronni waraana Ameerikaa fageenya dheeraa imaluun akka haleellaa boombii fi kaan raawwataniif duukaa deemee boba'aa guutuun waraana keessatti gahee olaanaa kan qabu akka ta'e himame. Miidhaan xiyyaara KC-135 jedhamu kana hagam akka ta'es hin beekamu. Garuu walitti bu'iinsi qilleensa irratti uumame ta'uu hinafu jedhamaa jiraachuu BBC'n gabaaseera. Waajjirri dhimma raawwachiisa immigireeshinii fi gumruka Ameerikaa ICE'n lammii Itoophiyaa miseensa garee faannootti jedhe biyya ari'e. Akka ibsa ICE'n baasetti namni maqaan isaa Salamoon Boggaalee jedhamu kun mirga namoomaa akka sarbamaniif dhiibbaa gochuu miseensa garee hidhataa faannoo ta'uu isaatii fi akkasumas gocha duguuggaa sanyii jajjabeessuun Ameerikaa ari'ame. Salamoon Boggaalee ergaawwan miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun uummanni Tigraay Itoophiyaa keessaa akka duguuggamanii fi akka ari'atamaniif akka miidhaan irratti taasifamuuf waamicha godheera jedha ibsi ICE'n baase. Maxxansi miidiyaalee hawaasummaa Salamoon Boggaalee irra jiru dhalattoota Tigraay dachee Itoophiyaa irraa qulqulleessuun ari'atamuu fi hokkorri akka irratti raawwatamu kan of keessaa qabudha. Namni kun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qabiyyee maxxansuun akka miseensa faannootti of ibsu jaarmiyaan immigireeshinii US kun ibseera. Yakkamaan lammii biyya biraa seeraan ala Ameerikaa keessa jiraataa ture Salamoon Boggaalee faayidaan gama immigireeshiniin argatu ergaa irraa mulqamee booda dhumarratti bittootteessa 5 qondaaltota Keenyaa Fox'n ari'amuu isaa ibsameera.